Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamantii biraas ashama harka fuune akkam jirtu. Obboleeyyan tiyyaa viidiyoo tana hundi keessanuu akkuma agartanitti viidiyoo tana biran kutina share waliif godha. Viidiyoo tana gartee kaffaltii isin kaffalchiisu rabbi jecha viidiyoo tana share waliif godha. Maaliif isinitti ulfaatu biran kutina hundi keessanuu viidiyoo tana akkuma agartanitti share waliif godha. Obboleeyyan tiyyaa akkuma beekamu mubaaraka musammaadha akkuma suuratti argartan kana dhukkubsatee ciisu jira. Mubaaraka musammaa abbaa miskiinaa duraan nama hedduutti haajamaa ture. Rakkataa hedduu gargaaraa ture akkuma isin beektan har'a immoo inni gartee dhukkubsateeti nutti haajamu jira. Hundi keessanuu mubaaraka musammaa bira haa dhaabbannu warri dandeettanii gargaartan gargaara warri ammoo dandeettanii hin gargaarre du'aa hin bira dhaabbadha. Hin beekamu nama rabbiin du'aa irraa qeebalu hin beekamu waan ta'eef hundi keessanuu akka viidiyoo tana agartanitti rabbi si haa fayyisu jedha komentii jala barreessa. Hundi keessanuu du'aa godhaa fi viidiyoo tana share waliif godhaa. Ilmi namaa kun fayyaa rabbumaan namaa kennaa rabbi namarraa fudhata. Har'a narra hin geenneetiti ammaal tuna dhibee jetteeti viidiyoo tana biran kutini. Akkuma ati har'a gartee fayyaa qabdu kana inni illee dura fayyaa qabaa ture har'a gartee dhukkubsate atis boru carraa kana waan si mudatu hin beektu waan ta'eef viidiyoo tana hundi keessanuu biran darbina share waliif godha. Kan dandeettee bira dhaabbattee gargaaruu dandeessu gargaara kan dandeenya immoo du'aa'ii godhaa fi hundi keessanuu as jalatti mee rabbi si haa fayyisu jedha. Maaliifuu rabbiin nama irraa qeebalu rabbi beeka waan ta'eef hundi keessanuu gartee rabbi si haa fayyisu jedhaan hime. Kazanni itti qabdanis gartee dhiifama godhaa fi namni hanguma jiru waliif haa godha waan ta'eef kanaaf hundi keessanuu du'aa'ii godhaa fi du'aa'iin bira dhaabbadha. Ni beektan amata dheeraa nama miskiina nama rakkataa gargaaraa ture har'a immoo kun rabbiin akka fedhe isa dhukkubsachiise hundi keenyallee gaafa carraan mudatu hin beeknu waan ta'eef fayyaan warra asirratti utaallee achiin achi taphannu kun boruu dhukkubsatuu dandeenya waan ta'eef fayyaa rabbiin namaa kenna rabbiin namarraa fudhata waan ta'eef kanaaf hundi keessanuu bira hin darbina rabbi jecha viidiyoo tana share waliif godha. Hundi keessanuu mee komentii jala barreessaa rabbi si haa fayyisu jedhaani kaayat gargaaruu dandeettan bira dhaabbadhaa gargaara. Akkasii assalamu alaikum.